nagaa argachaa hin jirtu. Gama kaaniin ammoo badhaadhinni isaan barbaadaa turan sanilleen baxaaxinatee hafee jira. Yeroo ammaan tana biyyi Itoophiyaadhaa gadadoo hamaa keessaas galtee jirti. Kufaatii diinagdeedhaa hammaan hin jaamne tan kanaa deebite yoo xiqqaatte waggaa 10 booddeellee kabsachuu hin dandeenye keessatti Itoophiyaan kuftee jirti. Abiyyoot Kaasaadhaa artistii Haacaaluu Hundeessaa kan galaafatee hidhamtoota siyaasaa hidhaa keessa ittiin busuu fi gama kaaniin ammoo Oromoon akka mataa ol qabattee hin jiraanne gochuudhaaf jecha kan cabseef jalatti bulchuudhaaf jecha artistii Haacaaluu Hundeessaa nama qaalii lubbuu galaafatee ture. Maqaa artistii Haacaaluu Hundeessaa saniin ammoo hayyoota baay'ees nyaatee ilmaan Oromoodhaa 340 olis lubbuu galaafatee ture. Biyyattiin Itoophiyaa jamta ammoo erga artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadidhaa keessa galan nagaas argattee gara badhaadhinaatti deemaa hin jirtu. Halkanii fi guyyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadis mataan oowwee jira. Abiyyoot Kaasaadhaa kan kanaan dura ammoo mataan isaa fayyaa guutuu hin qabne amma ammoo maraachuuf deema. Abiyyoot Kaasaadhaa halkanii fi guyyaa shira hammaan hin jaamne xaxuudhaan kan beekamu nafxanyoota wajjin yookaan warra soddaa isaatii wajjin halkanii fi guyyaa mari'achaa jira. Mariinsaa kunis ammoo obbo Jawaar Mohammad gadi lakkisamoo gadi hin lakkisu waan ja'udha. Obbo Jawaar Mohammad callifnee kan gad lakkifnu yoo ta'e ammoo salphina guddaa keessa galla kabajaas hin argannu jechuudhaan warra soddaa isaatii wajjinis kokkee wal qabanii jiru. Gama biraatiin ammoo ragaan sobaa obbo Jawaar Mohammad gubbatti dhiyaachaa jiru kan mootummaadhaan qindaa'ee fi gama kaaniin tika mootummaa keessaa qophaawaa jiru ta'uunis baramee jira. Haga ammaan tanaatti namoonni obbo Jawaar Mohammad gubbatti ragaa bahaa jiran waraana makalaakaa poolisii humna addaa Oromiyaatii fi poolisii idileeti. Obbo Jawaar Mohammad gubbatti ragaa adda addaa yookaan sagalee isaanii dhageessisaa kan turan ragoonni mootummaan dhiyeesse kunneen guyyaa dheengaddaa guyyaa kaleessaa haga guyyaa arraan tanaattis itti fufanii jiru. Haa ta'u malee ragaan isaan laachaa jira yookaan sagaleen isaan laachaa jiran sagalee wal faalleessuudha. Ragaa gaara kan paartii Biltsiginnaa ol tuulame kana ammoo dhugaan diiguuf teessi. Gama kaaniin ammoo obbo Abbaa Duulaadhaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yookaan Abiyyoot Kaasaatis dura dhaabbachaa jiru. Kanaan dura ammoo obbo Abbaa Duulaadhaa gaafa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turan jara kana marayyuu hojii qabachiisee akka tureetu himamaa jira. Obbo Abbaa Duulaadhaa yeroo ammaan tana muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin karaa natti gubbaa deemaa jirtu kun karaa gabaabaa hallayyetti yookaan bakka irraan baanatti si geessu waan ta'eef jecha nuti si jala dhaabbannee jirra jechuudhaanis itti himanii jiru. Obbo Abbaa Duulaadhaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa Muktaar Kadir harka isaaniitiin akka isaan baratanii fi gama kaaniin hojii mootummaa bakka jajjabduu qabatanis godhee akka jirutu himamaa jira. Obbo Abbaa Duulaadhaa bara wayyaanee wajjin biyya Itoophiyaa jaamtu gaggeessaa turan san jarri kun bakka jajjabduu akka argataniif haala mijeessaa fi kan turee fi akkasumallee gama kaaniin gorsa adda addaa isaaniif laachaa kan ture. Yeroo ammaan tana ammoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadittis dugda galanii itti dhaammatanii jiru. Kana booddee wal argaan keenyas ni jajjabaatti. Karaa natti gubbaa deemaa jirtu kun karaa akkaan hamaatee fi akkasumallee gama kaaniin kan lubbuu ofii galaafachuuti jechuudhaan muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad akeekkachiisanii akka jirantu himamaa jira. Obbo Abbaa Duulaadhaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad lubbuu namaa qaalii ajjeeftee siyaasaadhaaf jecha oolfachuudhaan gama kaaniin obboloota kee obbo Jawaar Mohammad faayidaa keessa keessee biyyattiin nagaa argattuu fi badhaadhinilleen hin jiru jechuudhaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmaditti dugda galanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ammoo kaabinoota paartii Biltsiginnaa mara irraayyuu amantii akka hin qabneetu dhagahamaa jira. Yeroo ammaan tana godinaalee Oromiyaa adda addaa bilbila itti bilbilee kaabinoota wajjinis haasawaa jira. Sababbiin isaatis amantii waan irraa hin qabneef jecha ajajni inni ol irraa kennuu fi gama kaaniin walgahii gubbatti gaggeesse yookaan haasaan inni taasisu martinuu fudhatama waan hin qabneef jecha bakkeewwan adda addaatti kantiibootaa fi akkasumallee gama kaaniin godinaalee Oromiyaa marattu bilbilee isaanii wajjin haasaa gochuu fi akkasumallee gama kaaniin akka hawaasa Oromoo kana tasgabbeessanii fi obbo Jawaar Mohammadiif jecha akka hiriiran baane godhaa jechuudhaan isaanitti dhaadate isaanis akeekkachiisaa akka jirutu himamaa jira. Kaabinoonni paartii Biltsiginnaa martinuu bakkeewwan adda addaatti naannoo Oromiyaa keessatti walgahii tattamaa jechuudhaan maanguddoota biyyaatii fi abbootii amantaa walitti qabdee walgahii wajjin gaggeessaa akka jirtutu baramee jira. Haa ta'u malee walgahii kana gubbatti ammoo
kaabinoonni paartii biltsiginnaa kun safuu Oromoon qabdu marayyuu cabsanii manguddoota Oromoo abbootii amantaattis dhaadachaa akka jirantu dhagahamaa jira. Obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaadhaaf jettanii hiriira kan baatanii fi gama kaaniin ijoolleen keessanis hiriira kan baatan yoo ta'e ammoo rasaasa mataa keessa baafne reeffa isaaniitu hin argattan jechuudhaan kaabinoonni paartii biltsiginnaadhaa kan godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti argaman hamma baadiyyaatti uummata keenyatti dhaadachaa akka jirantu dhagahamaa jira. Sababbiinis kana booddee ammoo masaraa Araa Kiiloo keessa kan jiru Oromoodha. Eenyu gubbatti hiriira baatan Obbo Jawaar Mohammad fa'a ammoo biyyatti galchine mootummaa wajjin akka hojjetuuf jecha mootummaalleen isaan kadhate isaan waan dadhabeef jecha jarri kun jara biyya diiguu barbaadu TPLF wajjin hojjechaa jirani. Kanaafuu jara TPLF wajjin hojjechaa jiru hidhaa keessaa baasuun hin barbaachisu. Obbo Jawaar Mohammadiif jettanii kana booddee ammoo hiriira yoo baatan tokko tokko rasaasa mataa keessa isin baafna jechuudhaan manguddoota Oromoodhaa sodaachisaa akka jirantu dhagahamaa jira. Obbo Jawaar Mohammadiif jettanii hiriira baatanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad aangoo gubbaa yoo darbitan TPLF aangoo gubbatti deebisuuf deemtanii. Kanaafuu Obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaadhaa wayyaanee wajjin hojjechaa waan jiraniif jecha isaaniif hiriira ba'uun isin hin barbaachisu. Isaaniif hiriira jettanii yoo gabbaatan ammoo lubbuu keessan ofiif dhabdanii beekaa jechuudhaan manguddoota Oromoo sodaachisaa akka jirantu himamaa jira. Yeroo kaabinoonni paartii biltsiginnaa bifa kanaan manguddoota Oromootii fi akkasumallee gama kaaniin abbootii amantaa sodaachisaa jiran kanatti ammoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti hiriirri qarree Oromootiin yookaan dubartoota Oromootiinis waamamaa jira. Hiriirri kun mootummaa kana balaaleffachuu fi gama kaaniin ammoo hidhamtoonni siyaasaa hidhaa keessaa haa bahan jechuudhaan dubartoonni Oromoo sagalee isaanii dhageessisuu itti fufanii jiru. Keessattuu baha Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti hiriirri dubartootaan haga ammaan tanaatti osoo addaan hin dhaabbatin itti fufee jira. Keessattuu ammoo baha Oromiyaatti uummanni Oromoodhaa irra deddeebiidhaan hiriira waamaa kan turanii fi yeroo ammaan tana ammoo dubartoonni Oromoodhaa baha Oromiyaatti hiriira gaggeessaa kan jiran hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhaa keessaa akka ba'anii fi gama kaaniin mootummaa nafxanyaa kanatti xumura gochuudhaaf jecha irra deddeebiidhaan waamichas godhaa jiru. Waamicha kana ammoo Oromoon bakka mara owwaachuu qaba jechuudhaan hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaattis dhaamsa waliif dabarsaa jiru. Nafxanyootaa fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yookaan ammoo Abiyyot Kaasaayidhaa hiriira dubartootaa kanaanis akka malee mataan isaan dhukkubee jira. Dubartoonni Oromoodhaa hiriirarraa osoo if duuba hin deebiin mootummaa nafxanyaa kana balaaleffachuudhaan gama kaaniin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhaa keessaa nuufaa ba'anii Abiyyot Kaasaayidhaa aangoo gad haa lakkisu jechuudhaan halkanii fi guyyaa mootummaa nafxanyaa kanas kokkee qabanii jiru. Abiyyot Kaasaayitti ammoo wanti mataa dhukkubbii itti ta'ee jiru Obbo Jawaar Mohammadidhaa keessa yoon buuse biyyattiin nagaa argattee badhaati. Kana booddee namni nuun mormatu hin jiru. Itoophiyaa takkitti ijaarana jechuudhaan yeroo inni mala adda addaa yookaan tooftaa adda addaa baafachaa turetti biyyoonni addunyaa martinuu duude itti galanii badhaadhina isaan hawwaa jiran san gara baxaaxinaatti isaaniif deebisanii jiru. Paartiin baxaaxinaa yookaan paartiin biltsiginnaadhaa kan biyya gaggeessaa jiru yeroo ammaan tana muddamaamaa hamma nan jaamne keessaas galee jira. Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa tokko ta'e kokkee isaan qabe liqimsaas isaan kutee jira. Uummanni keenya abdii murate osoo if duuba hin deebiin hayyoonni Oromoo hidhaa keessaa akka ba'aniif jecha biyya keessaa fi biyya alaatii tokko ta'uudhaan mootummaa nafxanyaa kana liqimsaa isaan kutanii aangoo gubbaa darbuudhaaf halkanii fi guyyaas hojjechaa jiru.